Halloo lammiitii akkam jirtu nagaa. Akka nagaa ta'ee liif kanallee baay'een jaaladhu. Haa ta'u malee haalli yeroo ammaa uummanni keenya keessa jiru, haalli saba keenya keessa jiru, wanti ta'amaa jiru, wanti raawwatamaa jiru baay'ee ulfaataa waan ta'eef dhugaa jiru bifa barreeffamaa qofaan osoo hin taane bifa amma agartan kanaan akka dhugaa jirtu gabbaafnee dubbannullee nu dirqamnee jira jechuudha. Qabxiilee lamarratti har'a dubbachuu kan hin barbaadu. Tokko, Oromoon maalirra jira? Wanti Oromoo irra raawwatamaa jiru maalidha? Qabxiin lammaffaan ammoo Oromoon hoo maal godhuu qaba? Ormi waan Oromoo godhaa jiru argaa jirra. Oromoon hoo maal godhuu qaba? Isa jedhu irratti jala murree dubbachuu danda'u barbaade jechuudha. Qabxii tokkoffaa wajjin eegalu. Ormi Oromoo maal godhaa jira? Oromoon maalirra jira? Viidiyoon dheengadda Booranatti argitan ijoollee nagaha manaa baasanii maqaa kennanii fi wanta bara wayyaanee hin raawwatamne gochi nama keenya irratti raawwatamaa jiru viidiyoo san qofa agartan gahaadha. Oromoo gabrummaa akkanaa takka agarree hin beeknu. Gocha akkanaa uummata Oromoo irratti nuyi dhaloota ammaatillee isa darbe seenaadhaan agarree sirna wayyaanee keessa garuu gochoota gara jabinaan hammeenya uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ture takka takkaan agarree ni beekna. Gocha akkanaa takka dalagamee hin beeku. Har'a Oromoon maqaa daabboo shanee jedhamuun nama barbaadan guuraa ajjeesaa jiran. Akka beektan yaadaan manni hidhaa hayyoota Oromoo osoo hafne, barattoota Oromoo osoo hafne hundi hidhaa jiran. Yoo beeraa ijoollee taate malee har'a qeen jiru namni baqatee ala jirana. Abbaa arge si ajjeesa, shani qeen si ajjeesani. Maali badiin saba kanaa? Maaluma badiin Oromoon Abiyyiin godhe jirana? Abiyyi maaluma Oromoo wantummaan inni si godhe maaluma si balleesse? Maaluma wanti biltsiginnaa Oromoon godhe jirana? Yoo ufii du'ee lafee itti cabee aangotti isaan baase malee. Qeeroon Oromoo maali? Har'a akka diinummaa irra lafamee adamfamu dhumatu maali? Maal godhe qeeroon? Abiyyiin maal godhe jirana? Namni naaf himu jira? Yoo dhiiga isaatiin aangotti isaan baase malee, yoo lafee itti cabee wayyaanii hiddaan buqqise injifannoo isaa san dabarsee kenneef malee, yoo gantoota ergamtoota wayyaanii waggaa 27 ormaaf luka dhiqaa baate bilisa isaan baasee aangoo laateef malee, nama isaan godhe malee maali Oromoo wanti balleessa jiran? Biltsiginnaa keessa namni deebisu jira kana maal Oromoo wanti isin godhe? Maaf dhumata namni? Maaf dhumata dargaggeessi keenya? Maaf dhumata qeerroon jarana? Maali badiin isaa? Maal godhe Oromoon? Nama nu ajjeesaa isiniin hin jenne nu ajjeesinaa jedhe malee Oromoon. Gabroonfataa biraa ta'a koottaa nu gabroomsaa hin jenne, gabrummaa hin barbaannu jedhe Oromoon. Abiyyi nu haa ajjeesu hin jenne Oromoon. Nu ajjeesinaa jedhe malee. Kanaaf maal jechuu isiniin barbaadeeti har'a gochi hamaan Oromoo irratti raawwatamaa jira. Gochi suukanneessaan himuufillee hin malle uummata kanarra gahaa jira. Roorroo hamatu gahaa jira. Kanaaf dhugaa jirtu kaleessa dhugaadhaaf lafeen cabde, dhugaa Oromootiif lafeen cabde, dhiigni lola'e. Har'as dhugaa Oromootiif dhiigni lola'aa jira. Dhugaa teenya ammoo gabbaanii ni dubbanna jechuudha. Sodaa tokko malee eenyullee sodaannu jechuudha. Haqa teenya haqa waan qabnuuf, dhugaa waan qabnuuf. Har'a ashkaroota wayyaaniitu warra kaleessa
wayyaanee wajjin ganda keenya keessa deemee uummata keenya nyaataa turetu qabsaa wayyaanee hiddaan buqqise ta'e jechuudha. Waan baay'ee nama gubu, waan baay'ee garaa kiyya nama deessu ana isaadha. Seenaa tokko isiniif hima. Nama har'a lubbuun jirudha, hoogganaa tokko. Bara wayyaanee an barsiisaan ture. Walgahii barsiisotaa irratti barsiisota 600 olii guyyaa isa warra achi jirtan tokkoon keessan ni beektan jechuudha. Gaafii an gaafa san gaafataa ture. Atilistiin jedheenani. Wayyaaneen boru nurraa galti. Boru isinirraallee galti. Wayyaaneef jettanii obboleessa keessan hin nyaatina. Uummata Oromoo hin madeessinaan jedheen gaafa san. Hoogganaa ture gaafa san. Na qabaddaa. Maal naan jedha beektanii? Jaanjoo akkeetii kana maqaa wayyaaneen dhaamu. Wayyaanee jechuun ana jedhee akkana laal laphee isaa kana yeroo kudhan dhahe ana wayyaanee jechuun diinaati. Wayyaaneef uummata Oromoo waan hin ajjeesin waan wayyaaneef jettanii uummata Oromoo ajjeesinaa jedhe qofaaf diinaati naan jedhe ati abaawoodha. Wayyaanee jechuun ana jedhee akkana laphee isaa natti rukute. Inni kun har'a aangorra jira kan isin ajaa'ibu. As deebi'ee fardeen wayyaanee nuun jedha. Garaachota akkanaatiif sabni Oromoo dhumaa jira, qeerroon Oromoo dhumaa jira. Warra garaa itti nyaattu malee garaa wajjin dhalannee hin beekne. Nama ajaa'iba. Nama ajaa'iba, nama guba. Maqaa shanii jedhamuun uummata dararuun, uummata ajjeesuun aadeffamee jira. Abbaa barbaadan ajjeesanii shanii jechuun aadeffamee jira. Maaliif Oromummaa dhumata? Maaf Oromummaa mana akka fakkeenyaatti hogguu isiniif kaasu aanaan keessatti dhaladhe keessatti manneen uummataa gara 500 gubanii kan barbadeessani. Manneen 500 oli gubatee kan barbadaa'e manneen qotee bulaan baqatee ala jira. Maatii fi horii isaa wajjin namni ala jira. Mana tokko gaafa guba waan godhan beektanii mucayyoon takka mana keessa jirti. Balbalatti cufanii wajjin ibiddatti qabanii. Poolisoota iddoo sana turan gidduutti wal dhabdee uumamee ture. Kunni haa ba'u jedhe, kun hin baafnu wajjin haa gubattuu kan jedhani. Booda sababa sabboonaa nama dhugaa poolisii Oromiyaa jiru tokko mucayyoo sana lubbuun bahe. Kana jechuun bara biltsiginnaati. Bara Oromoo mana wajjin gubataa jiru. Bara biltsiginnaati alaabaan abbaa gadaa irreecha irratti yakka ta'e alaabaan Minilik. Keessummaa kabajaa ta'e kan dhiyaate. Bara wayyaanee bari Oromummaa yuudam jedhanii irratti hin baane bari bara keessa malee bara biltsiginnaan malee. Haacaaluun gallenaal Jawaari qaraal balli jedhan bara keessan bara Haacaaluu ajjeefne Jawaar nu hafa jedhanii hiriira bara nurra bara keessan jechuudha. Bara wayyaanee miti. Garuu Haacaalummaaf du'e jedhee goota isaa sanaa fi lubbuu marartuu sanaa fi dhiira marartuu sanaa fi namni gubatee maaf du'e Haacaaluun jedhee gubata san manaa ba'e yakkamaa jedhamee hadha waggaa 20 waggaa 30 itti murtaa'e mana hidhaa jira. Warri Haacaaluu ajjeefne Jawaar nu hafa jedhe gooftaadha kabajamanii jiraatanii mootummatu eega. Maaliif kun jarana? Maaliif kun jarana? Saba kanarratti badii murame wayiitu jira moo maalidha? Dhumatu wayiitu irratti ani akkasitti na fakkaata beektanii waan saba kanarratti duguggaa wayii labsanii duguu lafarraa kaayyeeffatanii maqaa shanii jedhu kana seeraan moggaasanii fi irratti hojjetaa jiran natti fakkaata. Believe me na amanaa. Har'a Oromoon bahee galuu hin danda'u Oromummaa isaa qofaafi. Har'a Oromoon
yoo barbaadan si ajjeesan shanii siin jedhu. Har'a Oromoon mana hidhaati manni jiru. Har'a Oromoon ilma isaa gaafachuu hin danda'u deemee mana hidhaatitti. Bara akkana salphanneen agarre takka sirna keenya keessa sirna darbe keessatti hanga umrii tiyyaan ture qabsoo kee Oromoo keessatti hin dabarse. Karaa nagahaan waan natti fakkaate dubbadhaati bara wayyaanee mormataan ture saba kiyyaaf tanan agarre. Dhala namaa warra aangotti isaan ol baase ijoolleen engadda fixan sun baay'ee na hima bara isaan jala fiiganii bara isaan wayyaaneef jedhanii ganda keenya keessa deemee wayyaanee nu ficcisiisanii nu jettee ijoollee mormataa turteedha. Hadha shalee jedhanii warra kaleessa ergamaa ture sun har'a kan rasaasa irbaata rasaasaa godhaa jirani. Kun beekamuu qaba jechuudha. Kun beekamuu qaba jechuudha. Mootummaa Oromoo Oromoof akkana goone Oromoo badhaadha. Warra arraba dammaa jecha dammaa warra garaa summii kan jedhan sun akkasiisa. Mootummaan Oromoo kanaadha. Mootummaan Oromoo fixuudha. Mootummaan Oromoo maaliin ibsama? Oromoo hidhatti guuruudha. Oromoo shanee jedhee ficcisiisuudha. Kana mootummaan Oromoo kanaan ibsama. Weel yoo akkaataan ibsa isaa akkaataan diffaan itti goonu akkas ta'e weel kaamni fudhanna. Yoon taane garuu kun gocha Oromoos mootummaa Oromoos ibsu miti jarana. Mootummaa Oromoo jechuun isa uummata Oromoo lubbuu baraaruudha. Isa Oromoon tokko du'uu qabu jedhee qabsaa'uudha. Anaa fi mootummaan Oromoo Jawaarii. Jala muree isin hima har'allee nugusa jettanii maal jettanii uf muudaa akka barbaadanitti ani hin beeku Jawaar Muhammadi. Isa dhugaa Oromoof jireenya dhugaa sana dhiisee akka fedhe oduu jiraachuu danda'u dhiisee qilleenxoo jiru sana qaallittii jiru sana jechuudha. Sila sammuun isin ta'u qofaaf sila dhugaa Oromoof dhaabbate qofaaf yakkamaa gootanii isa isin qaallittitti hiitanii irra teettan sanaadha. Anaa fi mootummaan koo mootummaan Oromoo anaa fi akkasii malee Oromoo ajjeesanii mootummaa Oromoo naan jechuun miti. Anaa fi mootummaan kan ibsamu gaafa tokko beektanii mucaa yeroo tokko gabaasaan ture OMN illee gabaasaan jiran illee dabarsaan ture. Haadhaaf abbaan qabu mucaan kuni. Ijoollee xiqqoorraa duute haadhaaf abbaan. Kiraa namaa haame kiraa midhaan namaa. I don't know akka naannoo Oromiyaa biraatti hin beeku. Akka naannoo keenya kiraa midhaanii harkaan haaman kanatu jira. Harkaan haamee ijoollee sana guddisa. Gara naannoo Himan Arsii kana gabbu'eeti as chaansii yeroo san midhaan gahee jira. Midhaan ximmaadii lama haamee hektaara tokko fuudhee kiraa. Waan ximmaadii lamaa sanirraa argateen ijoollee haadhaaf abbaa duuti barumsa dhiisee isaan guddisuuf bahe sana. Boqqollaa bitee sukkaaraa buna bitee fi ijoollee sanaan qabuuf gala. Isa karaa deemutti dhufanii hin gaafanne hin laalle rasaasaan dhaanii wallaahi ni ajjeesa mucaa sana. Oduu sababuu mallee oduu namni bar shanima jedhan sanillee ta'ee ajjeesanii bar garaas hin nyaatu. Nama nagaa karaa deemu shanii oduu maal jetteen mucaan sun dhiifama naa godhaa hin beeku. Dhugaa Rabbii shanii oduu ati maal jetteen hin beeku. Qabsoo oduu maal jetteen hin beeku. Kan inni beeku daa'ima haadhaaf abbaan isaa irraa duute san ofii barumsa kutee umrii daa'imummaa sanaan ijoollee obboleeyyaa isaa sana lubbuu baraaruudha. Ajjeesaniiti san booda qoratanii yoo laala mucaan akka isaan yaadan sanaa miti. Warra achi turuu hanga qawwee walitti deeffachuutu akka gahani. Bara akkanaa keessa jira jechuudha. Kana ol hammeenyi namaa hin jiru. Kanaaf gochi Oromoo salqii takka natti seenee kanaaf gochi Oromoo irratti raawwatamaa jiru kun
gocha hamaa dhala namaatiif illee hin malle uummata Oromoo illee hin madaalle gochi godhamaa jiru kun Oromoo hundi kana beekuu qaba jechuudha. Alaaf keessaa hundi xiqqaa guddaan beekuu qaba jechuudha. Kanaaf qabxii lammaffaa kan kaasuu barbaadee fi ani maal godhuu qaba? Ormi yaadaa kana nu godhaa jira. Oromoon maal godhuu qaba? Oromoo maal godhuu qabda? Waa lama godhuun Oromoo dirqama har'atti. Oromoon waa lama godhuun dirqama. Tokkummaa isaa cimsuun ijaaramuun dirqama. Ijaaramtu malee tokkomtu malee diina si nyaatu orma si nyaatu ofirraa faccisuu hin dandeessu. Orgachuu hin dandeessu. Isa kanaafi Oromoo gandaa fi kuta cabsuuf warri yaalan kan asii achi fiiganiifi. Akka dubbii sangoota sadii sana asiif achi nu baasanii nu nyaachuuf sila deemaniifi tokkummaa Oromoo diiguuf saba kana gandaa fi lagaan qooduuf kan asii achi fiiganiifi. Sababa kanaaf Oromoon orma isa qoodee isa nyaachuuf deemu bineensa isa gandaa fi lagatti hiree isa hirachuuf deemu biyya isaa hirachuuf deemu dhaabuudhaaf jalqaba tokkummaan dirqama jechuudha. Dhimma filannoo hin qabne. Dhimma filannoo hin qabne. Inni lammaffaan qabsoodha. Falmachuudha. We have no choice. Falmachuun ala filannoo biraa hin qabnu. Lubbuun gaafa dhalatti duuta beete. Namni gaafa dhalatti du'e kan si ajjeesu Rabbi malee nama miti. Mana keessattu ormas gabbartu mirkeetiifis falmattu du'uun kee hin oolu. Du'a dhiiraa du'uun, du'a seenaa du'uun garuu dhiirummaadha, namummaadha. Kan waaqnis namnis namarraa eegu. Qabsoo keenya irratti cimnee falmannee roorroo jireenya nu dhoorge. Roorristuu qe'ee keenya nu buqqistu, qe'ee keenya nu ajjeestu ofirraa buqqisuun dirqama jechuudha. Akkasii mirga keenya kabachiifanna. Kadhannee miti, falmanneeti. Kan mirga keenya kabachiifannu. Osoo obboleessi kee du'u, osoo badii malee sabni kee dhumu, diina jala fiiguun, diinaa dhibbee dha'uun sodaattee mana kee cufattee taa'uun sarummaadha. Duuti siin oolu billeemee karaa kamiin iyyuu haa ta'u, sagaleen haa ta'u, uummata keetiif sagalee ta'uun, mirga keetiif falmachuun waan har'atti sabni kun sirraa eegu, waan har'atti Oromummaan nurraa barbaaddu, irbuu dhiigaa fi lafee itti cabanii Oromummaa tana asiin gahaniiti. Beektanii hin dadhaban malee Oromoo tana sila qaata balleessanii. Galata abboota keenya, galata Rabbii nu uume. Lafee itti cabanii, dhiiga itti cabanii asiin gahaniiran jira. Oromummaa cabsuu hin dandeenye, Oromollee balleessuu hin dandeenye. Akka diinaa silaa, akka hojii ormaa silaa har'a Oromoon hin jiru. Galata abboota keenya, haakayyoota keenya dhiigaaf lafeen itti cabanii nuun gahanii jiran. Gabrummaa dandeenyu hiddaan buqqifna. Dadhabnu ilmaan itti guddifna jedhaniiti kan asiin gahan jechuudha. Irbuu san fudhannee jirra, waadaa san fudhannee jirra, kaayyoo san baadhannee jirra. Waan kaleessa dhiigaaf lafeen itti cabdeefsan kan galmaan gahu nu hidha jechuudha. Orma kadhattee miti mirga kan si kabaju. Roorroof salaattee miti karooristuun si ajjeesuu dhiiftu. Roorroonis roorristuunis gaafa ati jabaatti si kabajji. Firris diinnis gaafa ati jabaatti si kabajji. Gaafa ati mirga kabachiifatte kabajamta. Hangasitti eenyu sin kabaju. Ormarraa kijiba
kabajaa argachuuf asii jala fiiguu manaatti sin kabachiisu kan kabajamtu qabsoo keetiin kan kabajamtu jabeenya keetiin kan kabajamtu. Kanaaf har'aa fi qabxilee lamaan kanarratti kaasuu barbaadde ilillee baay'ee keessa deemuun barbaanne garaan kiyyallee sila madaana qabuuf miira keessallee waan na galchuufi miira koo oftuu wanta laalu imimmaan naaf hin ibsu lammiitiyya. Miira koo of qabeetiin isin dubbachuutti jira. Dhugaa rabbii kana caalaa baay'ee isin dubbachuu hin danda'u. Wanti saba kanarra gahaa jiru baay'ee garaa nama nyaata. Baay'ee nama guba. Lammiitiyya. Sabni kun ammoo jabaatee roorroo fi roorristuu ofirraa buqqisuun dirqama. Oromoo dirqama isaati. Filannoo biraa hin qabu. Filannoo hin qabu qabsoodha. Filannoo hin qabnu falmachuudha. Jabaannee of kabachiisuudha. Kan biraa poolisoota Oromiyaatiin waan dhaabu jira. Poolisoonni Oromiyaa galatan baay'ee OPDO caalaa galata gurguruu qabu koora bittinneessa Oromiyaa kan darbe ture. Takka OPDOon galata nurraa hin qabdu. Nutu ishiirraa galata qaba malee odoo nama beeku taate poolisoonni Oromiyaa galata nurraa qaban turan. Baay'ee isaanii Oromoof wareegamanii turan. Jiran har'as. Har'a garuu dantaa aangoo nama tokkootii fi ilmaan abbaa tokko wal nyaachisuu jirani. Ani gaafa poolisiin Oromiyaa du'ullee gaafa ijoolleen bilisummaa Oromoo bosona seetti qorra keessa taa'aa dhugaa Oromootiif falmatu duutullee qixumaan bu'a. Sababni immoo yeroo lachuu kan dhabnu ilma keenya kan dhabnu obboleeyyan wajjin dhalatte kan bu'aa haadha Oromooti akkuma isiniin jedhu. Shirashirtoonni ergamtoonni ergamuu malee ergachuu hin beekne. Orma malee Oromoo hin beekne. Diina malee fira hin beekne. Siyaasa dhaxxee hadha ilmaan Oromoo bakka lama cabsitee waliin cabsaa jirti. Waliin nyaachisaa jirti. Warra silaa waliin nyaate waliin nyaatu waliin nyaachisaa jirti. Of laaluu qabdan ilmaan Oromoo. Baay'ee gaafa isin wal ajjeeftan kan gammadu Orma. Mana Ormaatti gammachuudha kan bu'aa haadha Oromooti. Dantaa aangoo nama dhuunfaatiif dantaa aangoo ergamtootaatiif jettanii obboleessa keessan hin ajjeesinaa. Adaraa Oromummaa. Baay'ee isin kabajaan. Baay'ee isin jaaladha. Ni darba. Siyaasni mootummaan uummata moo'ee umrii guutuu jiraate hin jiru. Uummanni kun borus ni jira. Hin jirreef jettanii uummata keenya jiratti hin awwaalinaa. Obboleeyyan keessan hin ajjeesinaa. Mootummaa darbuuf jettanii madaa hin dabarre hin madeessinaa. Kan balleessoo jiraate gorfadhaa deeffadhaa. Hidhaa. Naguba gaafa isin duutanis nan boo'a gaafa oboon du'us nan boo'a. Warra waliif ajjeesuu qabutu wal ajjeesaa jira. Warra aangoo malee uummata hin beekneef jecha siyaasa darbuuf jecha ilmaan haadha tokko ficcisiisaa jiran. Ilmaan abbaa tokko wal ficcisiisaa jiran. Kun dhaabachuu danda'uu qaba. Noo jechuu danda'uu qabdanii. Ni darba. Aangoon tun ni darba. Boru kan biraattuu qabata. Isin eegduu uummata Oromoo danda'uu qabdan malee warra obboleessa keessa ajjeesuu danda'u ta'uu hin qabdan gonkumaa. Noo ani gaafan dogongoree na gorfadhaa na deebisaa. Kan du'u isini, kan ajjeesus isini, kan VA'tiif wiskiin deemu ergamtoota kaabineeti. Garaachota garaa bichaa fi ulee gadi fiiddu malee isinii miti.
Kanaaf Oromoon tiyya lammiin kiyya dhumaa jira. Uummanni qabsoofnu kun baay'ee dhumaa jira. Dhumaa jira. Jabaannee ijaaramnee tokkoomnee mirga keenyaaf falmachuu qabna. Qabsoo finiinsuu danda'uu qabna. Akkasumalee gadheensi hin kabaju beekte. Akkasumalee garaachuun sin kabaju. Garaachuun guyyaan si kabaju guyyaa jabaatteedha. Guyyaa mirga keetiif falmatteedha. Uf kabachiifteedha. Akkasumalee gantuunis gadheenis garaachuunis sin kabaju siin taphatti. Uummanni Oromoo gara balleessa. Uummanni Oromoo uummata safuu beeku, uummata duudhaa beeku. Kan qabsaa'e nuun ajjeesinaa jedhee qabsaa'e. Malee biltsiginnaan nu ajjeeftee wayyaan hin buqqifne. Kanas la ta'eef hanga dandeettaniin haa tokkoomnu, walitti deebina, haa jabaannu, haa ijaaramnu, mirga keenyaaf haa falmannu, alaa keessa ijaaramuun dirqama. Dhiifama dhaamsa takka asirratti dhumarratti dhaamachuun barbaada. Hayyoota Oromoo warra ala jiran yeroo baay'ee nan dhaga'a. Qabsoon Oromoo hooggansa dhabdee, hooggansi hin jiru jedhan erga Jawaal hidhamee wanta kanaan dhageenya. Yoo wal dhageenya hooggansa qabna. Yoo walii galle hooggansi numa hunda. Garuu hayyoonni Oromoo wal dhabdee dhuunfaa garaagarummaa jidduu keessan jiru har'atti boldi gootanii dhimmi Oromoo guddaan kun osoo jiru dhimmi dhuunfaa keessanii ajandaa ta'uu hin qabu. Garatti qaqqabadhaa. Bora walitti deebinaa keenya eessallee nu jalaan dhaqu jarana, eessallee wal biraan dhaqnu. Ormi nu biraa gala, nu eessa wal biraa galla. Walitti galla malee. Boru ni jira. Har'a ajandaan keenya guddaan dhimma Oromooti fi Oromummaa ta'uu danda'u qaba. Bineensa Oromoo nyaatu irratti xiyyeeffachuu danda'uu qabna. Roorroo Oromoo irra gahaa jiru buqqisuuf yaaduu danda'uu qabna malee wal dhabdee dhuunfaa ajandaa dhuunfaa jidduu har'a ajandaa godhannee dhimma Oromoo raanfachuu danda'uu hin qabnu. Yoo isin tokko hin taane uummata Oromoo tokkoomsitanii socho'uu hin dandeessanii. Jalqaba isin tokkoomuudha. Ajandaan dhimma dhuunfaa keessan dhiisuudha. Ajandaan kiyya har'atti tokkoon keenya tokkoon hayyoota Oromoo ajandaan keenya guddaan har'a roorroo uummata Oromoo irra gahaa jiru. Ajjechaan dhiyoo kana Booranatti raawwatame sun kan dura isiniif himaa ture sun akka Oromoo irra hin geenye akka Oromoo irraa buqqa'u irratti xiyyeeffannee hojjechuudha har'a ajandaan ka ta'u malee. Mr. X yaadaan waliin gallee maal ta'anii wal dhiibbaan jiru kun Oromoollee hin fayyadu, isinillee hin fayyadu. Yoo ammoo abbaan dhugaa qabaatu jiraate akka ta'e itti wal dhiibdanillee yoo jiraate boru guyyaa bal'aa qabna walitti deebina. Eessa sun jalaan dhaqnu Oromoon Oromoo jalaa eessa sin dhaqu jarana. Ormi garuu waan godhee gala.